Yaa'in idilee sagalaffaa waggaa afuraffaa bara hojii caffee ja'affaa boruu eegala. Yaa'ii idilee sagalaffaa waggaa afuraffaa bara hojii caffee ja'affaa adoolessa 12 hanga 13 bara 2017 magaalaa Adaamaatti taa'amu ilaalchisuun afaan yaa'ii caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Yaa'ii kanarratti ajandaawwan gurguddoon kanneen akka gabaasa raawwii hojii bara 2017 qaamolee mootummaa sadanii fi mana hojii Odiitara Muummichaa dhiyaate irratti mari'atamaa jedhan. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee isaa sagalaffaa waggaa afuraffaa bara hojii caffee ja'affaa gaggeessuudhaaf qophii irratti argama. Adoolessa 12 irraa kaasee ganama sa'a 3 irraa kaasee yaa'iin idilee saglaffaa bara waggaa afuraffaa bara hojii caffee ja'affaa kallattiidhaan galma caffee keessaa tamsaasa kallattiitiin kan dabruudha. Yaa'iin boruu irraa eegalee gaggeeffamu kunis ajandaalee gurguddoo yaa'ii saglaffaa kanaaf qababan kan irratti xiyyeeffatu qaba. Tokkoffaan gabaasa raawwii hojiiwwan bara 2017 fi kallattii karooraa bara 2018 qaamolee mootummaa sadanii fi akkasumas mana hojii Odiitara Muummichaa kan if keessatti hammateedha. Dhimmoota gurguddoo kanneen irratti caffeen keenya karaa bilchina qabuun mari'atee kallattiin jaameetii eegama. Gabaasa qaama raawwachiiftuu fi kallattii karooraa bara 2018 keessatti dhimmoonni akka karooraatti jalqaba waggaa irratti kabajamaa caffee keenyaan mirkanaa'e qabatamaan uummata biratti hojii garaagaraa keessatti kan ittiin hojjetamaa ture waan ta'eef bal'inaan gabaasichi dhimmoota akka koomiitti uummanni kaasaa tures kan fooyya'anii fi gara fuula duraallee dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan bal'inaan mariin kan irratti gaggeeffamudha. Hojiiwwan misoomaa, hojiin siyaasaa, hojiin dinagdee akka waliigalaatti naannoo keenya keessatti hojjetamaa turan gabaasicha keessatti kan hammatamanii fi mariin kan irratti gaggeeffamu ta'a. Aadde Saadaan gabaasa raawwii hojii mana murtii waliigala Oromiyaas caffeef ni dhiyaata jedhan. Kan lammaffaa gabaasa mana murtii waliigala Oromiyaati. Kan isaanis akkasuma kallattii karooraa wajjin yeroo darbe caffeedhaaf dhiyaate karoorri isaanii akkuma mirkanaa'e hojii hojjetamaa ture haqa mirkaneessuu keessatti adeemsa hojii keessatti immoo dhimmoota rakkoo ta'an adda baasaa furmaatatti kan deemaa turan gabaasni mana murtii waliigala Oromiyaas kabajamaa caffeedhaaf dhiyaate kan irratti mari'atamuu fi kallattiin kan itti darbuudha. Naamusni abbootii seeraa sakatta'ames kan dhiyaatu ta'uu ibsanii keessattuu haqa mirkaneessuu fi teekinooloojii fayyadamuun maal akka fakkaatu irratti kan mari'atamu ta'uus Aadde Saadaan eeraniiru. Raawwii hojii keessatti naamusni garaagaraa keessaafuu naamusni abbootii seeraa wajjinis wal qabatanii yeroo garaagaraatitti uummanni komii kan kaasaa ture sakatta'uudhaan kan kabajamaa caffeef dhiyaatee murteen itti kennamu ta'a. Inni biraa immoo haqa mirkaneessuu keessatti hojiin hojjetamaa ture. Keessaafuu teekinooloojiidhaan deeggaranii uummanni bakkuma jiru sanitti tajaajila argachuu akka danda'an jalqabbiiwwan jiran kan ittiin qoratamanii fi gara fuula duraatitti immoo dhimmoonni xiyyeeffannoo barbaaduu fi haqa uummanni barbaadu mirkaneessuu keessatti manni murtii waliigala Oromiyaa geessaa akkaataatti baachuu qabu kan of keessatti hammate raawwii bara 2017 fi kallattii karooraa bara 2018 kana keessatti kan irratti mari'atamuudha. Gabaasni waajjira caffee ilaalamuun kallattiin fuula duraa akka kaa'amus Aadde Saadaan himaniiru. Inni sadaffaan gabaasa waajjira caffeeti. Qaamolee mootummaa sadan keessaa caffeenis waggaatti gabaasa isaa karooraas qopheessee caffeedhaan akkuma mirkaneessu raawwii isaatis waggaatti caffeedhaan kabajamaa caffee kana duratti dhiyeessee yaa'iidhaan kan mirkaneessuu fi kallattii karooraatti aanus kan kaayyatu waan ta'eef gabaasota qaamolee mootummaa sadan keessaa kan waajjira caffeetis kan dhiyaatuu fi Wixineen labsii baajata dabalataa hojiin karoora bara 2017 qabame akka milkaa'umuu fi baajanni dabalataa dhiyaatus ni mirkanaa'a jedhan. Wixinee labsiitu jira. Wixineen labsiidhaa kun wixinee labsii baajata dabalataatu jira. Wixineen labsii baajata dabalataa kun hojiin karoora bara 2017 qabame haala qabatamaa naannoo keenyaan gaafii uummanni bu'uuraalee misoomaaf fedhii jijjiiramaatiif qabu kan jiddugala godhatee fi bakka rakkoon hanqina baajataa mudatetti ilaaluudhaan iddoo baajanni dabalataa barbaachisee fi dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan jaamee kan adda baan keessaafuu dhimma dirqisiisoo baajata barbaadu irratti kan adda bahee fi baajanni dabalataas caffee kanaan kan dhiyaatudha. Baajanni bara 2018 birriin biiliyoona 400 ol akka ragga'u ni eegamaas Aadde Saadaan dubbataniiru.
hojiiwwan bara 2018 mootummaa naannichaa raawwachiisuudhaaf bajanni birriin biliyoonni 400.7 yaa'ii idilee kanaaf dhiyaate kan ragga'u jedhameeti kan eegamu. Adde Saadaan muudamni garaagaraas ni ragga'a jedhaniiru. Inni bira ajandaan caffeedhaaf qabaman kan biraas muudamni garaagaraa ni jira. Innis akkaatuma isaatitti akka dhiyaate kan ragga'u taha. Akka waliigalaatitti ajandaaleen yaa'ii idilee saglaffaadhaaf qabame qiminoota jiran itti fufsiisuudhaan hanqinoota raawwii keessatti jiru karaa galtee godhannee irratti hojjechuu dandeenyuun dhimmoota immoo adda bahanii taa'uu qabanis ilaaluudhaan deddeebiidhaan dhimmoonni keessaafuu piroojektota wajjiniin kenna tajaajilaa rakkoo bulchiinsa gaarii ka'an akkaataa ittiin abbaa argachuu danda'an mariin bilchina qabu irratti gaggeeffame kallattiin kan itti taa'uu fi kallattii yaa'ii kanaan kennamus fudhannee hojiirra oolmaasaa hordofa ummata keenya beeysaadha ummata wajjiniin bu'aasaa madaalaa kan deemnu ta'uusaa ibsuun barbaada.